Akkam jirtu daawwattoota keenya BBC Afaan Oromoo irraa walitti deebinirraa waraanni Iraan erga galee torban sadaffaati torban arfaffaatti caatu jira. Waraanni kun waan dhaabbatuun fakkaatu. Wanni amma dhagaa jirru moo maali? Tarii Ameerikaan waraana gara Iraan bobbaasuu dandeessi kan jedhudha. Waa'ee isaas hin kaasna. Keessumaa torban kana keessa dhimmoota ijoo waraana Iraanii wal qabatee ka'anis isin yaadachiifna. Ani ammayyuu taanaadha. Ana bira immoo hiikaa fixasaan jira. Hiikaa akkam? Akkam ammayyuu. Jira galatsagaa waraanni gidduu galabaatti ka'ee dhiibbaansaa cimeera sabooda irra kaafna garuu dura waan amma gidduu kana haasa'amaa jiru maali tarii lolli kun cimeeti jira Iraanis misaayila dhukaasuun dhiifni diroonis dhukaasaa jirti akkasumas immoo Israa'el gara Iraanis dhukaasti gara Libaanosis dhukaasti gara Sooriyaas dhukaasti siyaasi keessaa keessumaa Ameerikaa keessa immoo dhiibbaan cimeera pirezidaant Tiraamp irratti waraanni kun kan Israa'el malee kan Ameerikaa miti Ameerikaa Tiraampitiin harkisanii kan gashan taanaa hodhadhanii miidiyaaleen baay'ee gabaasaniiru ergasii booda deebiinis kennameera ammatti immoo ijoo maali tarii Tiraamp loltoota bobbaasuu danda'u gidduu galabaatti waan jedhudha meesarraa kaanu. Tole ammayyuu akkuma jettee kun amma waraanni kun erga galeeti waraanni sila torban jalqabaafaati torban lammaffaati xumura jedhamee yaadamaa ture amma lafa harkifame sadarkaa amma baay'ee giddu galaa bira darbee addunyaan irra jirtu irra ga'ee jira. Numaayyuu xinxaaltonni kan jedhan gara waraana attrition yookiin immoo waraana lafarra harkifataa yeroo gabaabatti dhumuu hin dandeenye fi abbaa ammaatu kan hin beekamneetti ce'amaa jira kan jedhan jiru. Kanarraa ka'ee mootummaan Ameerikaa numaayyuu gara waraana lafoo bobbaasuutti dirqamuutti deemaa jira kan jedhamu jira. Sababni isaa waraana kan Israa'el wajjin gaafatti seenanii galma siyaasaa qabatanii kaan qabu. Galma sana immoo galmaan ga'uudha fi tattaaffin isaan amma gammaa godhanii humna Iraan dadhabsiisuudhaan alatti mootummaa Iraan iddoodhaa buqqisuu hin dandeenye. Numaayyuu gamaggamni etika Ameerikaa kan agarsiisu mootummaan Iraanii humni isaa dandeettiin waraanaa isaa baay'ee dadhabee jira dikapiteetir ta'ee jira garuu immoo ammayyuu mootummichi garuu jira biyyattii to'atee jira gaara amma dakaatti hojii siyaasaa hojii bulchiinsaa hojii biyyattii barbaachisu hundumaa dadhabaa yoo ta'es garuu mootummaa akkanatti kufuu miti amma sadarkaa amma jiruun kan jedhu xinxaalli etika Ameerikaatu irra ga'ee jira kanaaf immoo mootummaa kana iddoodhaa buqqisuuf yookiin galma siyaasaa qabatanii ka'anii galmaan ga'uudha fi humna lafoo bobbaasuun dirqamatti ta'uu mala jechuudha. Numaayyuu gabaasni CBS News miidiyaa Ameerikaa michuu BBC ta'e kan agarsiisu loltoonni Marine Corps warri jedhamanii humna galaanarraa ta'anii garuu immoo qarqara galaanaa buufatanii achirraa ka'anii lola lafoo warri gaggeessuudha danda'an humni Special Force warri ta'anii bobba'uudha fi sochii taasisaa jiru kan jedhudha. Kanaaf immoo Kaalifoorniyaa irraa doonii waraanaa lama humna maariinii yookiin immoo humna galaanaa kana qabate gara loltoota 2,200 kan ta'an Kaalifoorniyaa irraa ka'eera torban kana kan jedhu jira gara baha giddu galaatti socho'uudha fi kan biraa immoo Jaapaan irraa Ameerikaan buufata waraanaa guddaa qabdi waan ta'eef achirraa doonii humna galaana Tripoli kan jedhamtu humna maariinii kana kan qabatte achi socho'aa jirti kan jedhamu jira. Lammanuu sochiin isaanii gara giddu gala gara giddu gala bahaati naannoo eessa buufatu naannoo Hormuuz sana bansiisuudhaan achirraa ka'anii naannoo lixa Iraan kibba lixa Iraan irraa ka'anii yoo danda'ame ulaan Hormuuz banamee dinagdeen addunyaa kan jeeqamneef inni kan biraa immoo galmii humna lafoo bobbaasu kun maalidha Iraan kulara gabbate yookiin immoo Iraaniimii gabbate ammayyuu Natanzi keessatti lafa jalatti awwaalamee jira waan ta'eef sana baasuudhaaf special force barbaachisaadha kan jedhu xinxaalli biraa jira akka miidiyaan kun gabaasetti. Kanaaf humni special force garas bobba'ee sana baasuudhaaf gargaara kan jedhus jira. Inni kan biraa immoo naannoo ulaa Hormuuz amma Iraan to'attee jirtuu fi galdooniiwwan achirra darbanii cuftee jirtu sana bansiisuudhaaf humni gargaaru humni special force Marine Corps warri jedhaman garas ni bobba'u kan jedhamu jira. Amma yaaddoo guddaa kan ta'e Iraan meeshaa waraanaa hidhatti kan jedhudha mitiire. Sanaaf kana dura gaafa leellaa gaggeessanii ji'a waxabajjii darbee Naataanzi gaafa rukutanii Uraaniyeemiin gabbatachi jalatti awwaalamee kan jedhudha. Iraanis sanadha kan isheen mirkaneessite. Sanammoo baasuudhaa fi carraan jiru humna bobbaasu humna special force ta'e tariitii torban tokkoof torban lamaaf naannoo sana buufatanii yookiin yeroo gabaabaa keessatti buufatanii opereeshinii gaggeessuudhaan Uraaniyeemii gabbate sana lafa jala iddoo awwaalamee baasuu kan jedhu filannoon jira. Garuu addatti pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump mirkaneessine gaafatamee maal jedhee bobbaasuu danda'a bobbaasuu dhiisuu danda'a kana isinitti himu. Isinitti bobbaasa ta'es isinitti himu.
jedhanii isarrattis immoo pirees sekireetariin White House kan masaraa Ameerikaa yaaduma kana wal fakkaatu kan isaan kennan dhuguma waraanni tokko ajajaan waliigalaa waraana biyyattii filmaata fudhatuuf waan qopheessuu nama jiraata jedhan waraana kamuu keessa jiraachuu danda'a. Kanaafuu ammatti garuu Tiraamp kanarratti murteessaniiru jechuu hin dandeenyu jedhanii dubbataniiru. Jalqaba irratti akka dubbatame egaa waraanni kun erga eegalee amma torban sadaffaatii arfaffaatti ce'aa jira. Yeroo dhiyoo torban darbe keessa keessumaa gorsaan olaanaa dinagdee pireezidaant Tiraamp akka dubbatanitti taanaan waraanni kun akka nutti himnutti taanaan torban afurii haga torban ja'a dheerachuu danda'aadha. Amma akka isaan jedhanii tarii walakkaa jirra jechuudha. Ammatti maallaqa baay'eetu beera doolaara biiliyoona 12 kun guyyoota muraasa dura kan dhageenyedha. Bajetii dabalataa immoo gara doolaara biiliyoona 200 gaafatameera. Sirriidha peentaagoon gaafatee jira. Isarrattis immoo lakkoofsi loltoota Ameerikaa miidhamanis ammatti 10 wayii keessa akka seenee dhageenyeetti jira. Irra deddeebiidhaan kan dhaga'amu yoo maali waraanni kun akka dhaabbatu Tiraamp ni barbaadu. Pireezidaantii yookiin ministeera muummee Israa'eltu harkaa qaba yookiin immoo isaantu dhaabuun fedhu xiinxaltoonni akkas irra deddeebiidhaan dubbatu. Netanaahoon deebii kennee ture gaddaasaa miidiyaalee fi miidiyaalee keessumaa biyyoota lixaatii fi ibsa kenneeni. Dhuguma Netanaahoon Tiraamp inni dhaabsise jettanii yaaddu. Tiraamp nama akkasiiti. Tiraamp nama Netanaahoo dhaga'ee waraana gaggeessuudha yookiin immoo waraana dhaabuudha. Inumaayyuu je maalidha kan Netanaahoo jedhee jalqaba gaafan dhaqee White House'itti Tiraampiin argadhu yookiin immoo gara Ameerikaa gaafan deemu Tiraampitu inumaayyuu yaada kana naaf kaase. Iraan akka isheen inni meeshaa nukleeraa hidhattu hin hayyamnu jedhee yaadichiyyuu kan dhufe Tiraamp irraa kan jedhudha. Netanaahonis jedhee Tiraampis jedhee garuu haasaa sanaa fi Netanaahoon deebiin kenne maalidha? Ani Tiraamp nama yaada koo dhaga'ee yaada koo amanee gara waraanaatti deemuu miti. Fedhii biyya sanaa fedhii Ameerikaas ta'ee fedhii siyaasa isaa nama galmaan ga'uudhaaf ofitti amanee ofirratti hundaa'ee nama gaggeessuudha yaada jedhudha kan inni kenne. Sana wal qabsiisee kan inni jedhe maalidha? Amma lolli kun barbaachisetti amma deemuun nu barbaachisetti itti deemnee lolla waraana kanaa. Yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Mootummaan Iraan kufuus danda'a, kufuus dhiisuu danda'a. Yoo kufee carraa uummata Iraaniif carraa kanatti fayyadamanii akka isaanii mootummaa bilisaa hundeeffatan ni hayyamnaaf jedhee wantoota sadiidha kan inni kaase kaayyoo waraana kanaa kan inni jedhe. Inni tokko Iraan akka ishiin nukleeraa hin gabbisnee fi deebitee dandeettii nukleeraa ijaarrachuu akka ishiin hin dandeenye bu'uurarraa industirii kana jala mancaasuudha. Inni kan biraa immoo faasilitii yookiin immoo industiriin baalistik misaa'ilii jala balleessuudha. Inni sadaffaan uummanni Iraan carraa kanatti fayyadamee akka mootummaa mataa isaatii ijaarratu mootummaa nuttis isaanittis yaaddoo hin taane akka ijaarratu isaaniif carraa kennuudha. Nuti garuu isaan bakka buunee mootummaa Iraan jijjiirratoo hin taane akka isaan carraa kanatti fayyadamanii mootummaa isaaniif akka jijjiirratan kan jedhudha. Ibsa sanarratti kan inni deebii Tiraampiin isatu dhiibee gara waraanaatti geessise jedhuuf deebii kenna irratti yaada kana kaasee ture Netanaahoon. Tarii asirratti Tiraamp gidduu kana yaada kennaniini waraana amma deemaa jiru kana qabbaneessuudhaaf yaada akka qaban rakkoo yookiin immoo qormaata jabaa keessa akka ba'an sichi garuu akka laafuu danda'u yaada kennaniiru. Akkuma dura kaafne garuu loltuu Ameerikaa bobbaasuudhaaf yaada akka hin qabne ammoo yoo ergu ta'es immoo akka nutti hin himne jedhanii dubbataniiru. Asirratti gama Iraanis waan jiru kaasuudhaaf dhimma keessumaa dhimma nukleeraa gabbate kana yeroo mariin adeemsifamaa ture sana Ameerikaa fi Iraan gidduu wanni suni ajandaa ta'e akka dhiyaate inumaa dabarsinee kennuuf akka fedhe qabnu itti himnee ture jedhanii turan ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi. Garuu ammatti waraanni waan ka'eedhaa fi wanti gara dippiloomaasiitti deebinuus hin jiru teebilii sanarra ajandaa sanarras hin jiru jedhanii dubbataniiru. Waan kana Abbaas Araghchi ministeera dhimma alaa Iraan kan jedhanii fi US bakka bu'ee namni achirratti hirmaataa ture keessaa tokko Witkoff namni Steve Witkoff kan inni miidiyaa Ameerikaa tokko irratti dhiyaatee jedhanii waan wal fakkaatus qaba iddootti wal faalleessus qaba. Iraan yeroo sana nukleera gabbate kana kiloogiraama 440 kan ta'u akka qabdu walgahii sanarratti amanteerti. Witkoff maal jedhe miidiyaa sanarratti akka nukleera yookiin yuraaniyeemii gabbate kana akka qabnu nutis beekna isinis beektu. Maal goona maal fiddu akka jechuuti kan isaan jedhani. Walgahii sanarraa hubachuu akka dandeenyettidha Witkoff. Iraanii wanta sana dabarsitee kennuudhaaf akka fedhii hin qabne. Sanarraa kaanee Iraanii dhimma nukleeraa kana dhimma baalistikiitti darbuu dhiisitiyyuu dhimma nukleeraa irrattiyyuu
garaashirraa mari'achuudhaaf fedhii akka hin qabne erga hubannee booda White House beeksisneedha kan Witkoff jedhu Nikulara gabbate qabaachuusaa Iraanis dubbatteerti. Ameerikaanis beekti kana irratti miti falmiin isaanii garuu Nikulara sana akkam ta'a kan jedhu irratti Gireensa maal ta'uu qabaadha. Ameerikaan Israa'elis akka isheen meeshaa sana hidhatuun fedhan ifa galaadha. Karoora waraana kana keessas tokko kanadha. Garuu karoorichi akka xiinxaltoonni garaagaraa jedhanitti ifayyuu miti. Tiraamp maal barbaadu? Gaaf kan Nikularatu gaaf kan Paalestikii Israa'el Iraan balleessine jedhu gaaf kan immoo mootummaa fonqolchine jedhu ammatti garuu wanni ta'aa jiru ifa miti jedhanii keessuma namni siyaasa Ameerikaa cimsanii Tiraamp qeeqaa jiru. Asirratti wanni kaasuu dandeenyu keessaa keessuma torban darbe keessa maaltu mudate mi'a kaasu? Tole torban darbe keessa wantoota ijoo mudatan keessaa tokko gaggeessitoonni Iraan ammayyuu ajjeefamuutti fufuu isaatii keessumaa gaggeessaa nageenya biyyaalessaa Iraan kan ta'e Ali Laarjaanii ajjeefamuunsaa baga dugaleessaa keessatti naasuu guddaadha kan inni uume keessumaa immoo Iraan keessatti gaggeessitoota Iraan ciccimoo afan jedhaman keessaa tokko nama turedha. Ali Laarjaanii dhimma nageenya biyyaalessaa Iraan keessatti nama iddoo guddaa qabudha. Inumaa bifa lamaanii waa'een Ali Laarjaanii kan ka'aa ture jechuudha. Xiinxaltoonni maal jedhu gadi ba'ee miidiyaa irratti US fi Israa'el qeequudhaan yaa dubbatu malee Iraan keessatti namni gara fuulduraatti carraan marii yoo jiraate iyyuu wajjin dubbachuudhaaf namni ija qabu jedhamu tokko isa ture. Namni inumaayyoo achi keessatti sirna Ayatolaa keessatti sirna Ayatolaan ijaaran keessatti nama moderate yaada ilaalcha Iraan biyyoota kaan wajjin wal simsiisee deemsisuu fedhii dargaggoonni Iraan qaban simachuu namni qabu namni barate jedhamu namni sun sababni isaa namni sun nama barate jedhamudha nama filoosofara jedhamudha waan ta'eef nama muuxannoo gahaa qabudha nama hubatudha fedhii biyyoota lixaas fedhii dargaggoota Iraanis akkasumas immoo fedhii sirna Ayatolaa ture. Kana gidduu nama biriijii yookiin nama riqicha ta'e tajaajilu ture. Gadi ba'ee afaaniin haa dubbatu malee keessoon isaa garuu kana duras muuxannoo sababni isaa dhimma Nukularaa Iraan irratti bara 2000 fi gara waggoota 10 dura jechuudha. Iraan bakka bu'ee nama waltajjii idil addunyaa irratti negotiator yookiin immoo nama dhimma Iraan irratti dhimma Nukularaa irratti Iraan irratti mariisisaa waltajjii irratti dhiyaate nama mariidhaaf taa'aa turedha. Kunis ka'aa ture jechuudha. Gama biraaniin immoo keessumaa mormii Iraan keessatti yeroo darbe gaggeeffame keessatti namoonni 10,000 du'u keessatti harkisaa dhiiga qaba jedhanii kan kaasan jiru keessumaa gama Israa'el fi US irraa jechuudha kan kanaafi ilma erga Ayatollaan du'anii booda biyyatti kan gaggeessaa jiru Ali Laarjaanii sirrii gadi ba'ee dubbii jajjabaa dubbachuudhaan Tiraampitti dhaadachuudhaan inumaayyuu akka ofii keetiif akkan ajjeefamne ofii eeggadhu jedheetti dubbachuudhaan nama beekamudha. Dursa keenya sodaannu ittiin jechaatus turani. Inni ajjeefamuu isaatiin kan biraa immoo akkasuma ministeerri tikaa Iraan ajjeefamuu gaggeessanii olaanaan baasii jechuudha. Kana kanarratti xiyyeeffate Israa'el ajjechaa kana kan gaggeessaa jirtu. Ajjechaan kun immoo akka itti fufu. Ilmaa si'achi ajaja ministeera muummee Israa'elinis yookiin ministeera ittisaa Israa'el utuun eegiin waraanni aangawoota olaanoo Iraan qiyyaafate akka jeessu ajaja akka kennameef yookiin immoo giriin laayit jedhu isaanii akka kennameef illee dubbataniiru. Wanni biraa immoo kaasuu dandeenyu hogganaan olaanaa Iraan Mojtabaa Kameeni ammatti gammatti ifan taanee dubbanne garuu gaafa jimaataa waggaa haaraa kabajanii turan lammiileen Iraanii isaaniif ergaa dhaamaniini lammiilee baay'ee jajan akkasumas immoo diina akka mancaasanii fi Ameerikaa fi Israa'el gross miscalculation raawwatan jechuunis immoo wanni isaan yaadanii dhufanii fi wanni isaan amma isaan nama yeroo wal darbee wal faallees jedhanii lammiilee biyya isaanis akkasumas immoo diina akka mancaasan dubbataniiru. Tiraamp booda kana galma ga'uuf dhiyaananii dubbataniiru. Gama Iraanis gama Israa'elis gama Ameerikaas wanti dhagaa jiru maali hunduu galma ofii qaba. Innaa waraanni waan dhaabatu hin fakkaatu. Torban kana keessa waan mudate garuu waan bira darbuu hin qabne keessa tokko keessumaa gaggeessitoonni ministeeronni dhimma alaa biyyoota Arabaa wal ga'anii karaatti waraana karaa nagaan furuu danda'amu irratti mari'ataniiru. Kan nama dhibu garuu maali yeroo isaan wal ta'anitti gara Saawudiitti dhukaasaa turte. Iraan isaan aleelaa turte. Kana jechuun mariidhaan furuuf biyyatti yaadan qabdu jedhanii aangawoonni Iraan aangawoonni biyyoota Saawudiis biyyoota US deebi'anii dubbataa turanii wanni biraa immoo dhiibbaan keessumaa ulaan Hormuz cufmuusaatti dhiibbaan isaa cimee ministeerri muummee Itoophiyaas biyyoonni kaanis yaaddoo isaanii ibsaatti jiru. Guyyoota muraasa keessatti amma gaa torbanis dabalaa deemaa jira miti torban arfaa keessa deemaa irraa tarii Tiraamp loltoota bobaasuu danda'u biyyoonni galoo galaanaa amma gaa Iraan yerootti dhukaastu ofirraa faccisuudha malee gara Iraanitti hin dhukaasan. Tarii isaanis lola keessa seenuu danda'u. Biyyoonni kaanoo kana dura yeroo waamicha taasisanii pirezidaant Tiraamp
keessumaa ulaa Hormuuz baraaruu qabna yeroo jedhan biyyoonni xiqqoo mataa jabaanatanii turanii booda kana keessa garuu Kooriyaanis, Jaapaanis, UKnis moor gara Ameerikaa bira dhaabbachuutti. Garasitti deemaa jiru. Tarii jaarsummaan cimuu danda'a. Torbonoota muraasa keessa waan jedhu hin beeknu garuu tarii wantootni kun mudachuu danda'u inni kaasuu dandeenya. Torban kana keessa amma wanti dhaga'ame wanti jaarsummaa baay'een dhaga'ame wanti jaarsummaa kan dhaga'amaa ture keessumaa torban lammaffaa keessa ture. Torban sadaffaa kana keessatti deebiin Iraan biyyoota baha giddu galeessatiif kennitu deebii baay'ee cimaa ture. Keessumaa buufata enerjii yookiin immoo buufata anniisaa isaan irratti xiyyeeffachuudhaan jechuudha. Guyyoota dheengaddaa haleellan ishiin keessumaa buufata boba'aa Kaataar irratti kan ishiin gaggeessite miidhaa guddaa kan qaqqabsiisedha. Inumaayyuu galii Kaataar achirraa waggaatti argattu keessaa doolaara biliyoona 15 akka dhabsiisee fi sana deebistee Kaataar ijaaruudhaaf gara waggaa 7 akka ishiitti fudhatudha. Kan balaan sun miidhaan ishiin qaqqabsiiste kan agarsiisu kun maalirraa ka'eeti Israa'el buufata boba'aa Iraan haleelurraa ka'eeti jechuudha. Sana booda kuni biyyoota baha giddu galeessa caalmatti jeequu fi gatii boba'aa anniisaa addunyaa akka malee akka ol ka'u gochuu waan hubatee fi Tiraamp ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahu wajjin dubbanneera erga jedhee booda Netanyahuunis Tiraamp yaada kana waan dhiyeessee fi buufata boba'aa Iraan haleeluu yeroodhaaf dhaabneera kan jedhudha. Inni kan biraa asirratti kaasuu barbaadu akkaataa nama waraanni kun guyyoota torban jalqabaatti hagammaatti itti deemaa dhufe yoo ilaalte gulantaa qaba jechuudha. Guyyoota jalqabaatti haleellan Israa'el fi US gaggeessaa turanii fageenya irraa yookaan isaan haleellaa gaggeessaa turan humna galaanaa fi humna qilleensa irraa jechuudha. Amma gara gulantaa sadaffaa isa jedhamutti ce'anii jiru jechuudha. Gulantaan sadaffaan kun maalidha? Dhiyeenya irraa sababni isaa qilleensa Iraan guutummaatti dhufa jechuun danda'amu to'ataniiru waan ta'eef dirooniiwwan erguudhaan dirooniiwwan xixiqqoo buufata poolisii Basiij kan jedhama iddoo isaatti cheek poointii yookiin immoo nama sakatta'an irratti xiyyeeffachuudhaan kan isaan haleellaa caasaa sana diiguu irratti waan xiyyeeffate jechuudha. Sababni isaa uummanni Iraan akka cuucamu kan godhe humna poolisii kana waan ta'eef akka hiriiran baanes akka bulchiinsa sanas mormina kan godhaa caasaa kana jedhanii waa yaadanii fi isa laaffisu. Inni kan biraa immoo US kan ishiin gochaa jirtu amma lamman isaaniitu wanti isaan waliin godhan jira. Wanti isaan qobaatti hiratanii godhatan jira. Fakkeenyaaf amma namoota gaggeessitoota Iraan ajjeesuu irratti kan xiyyeeffate Israa'elidha. Humnoota baasii haleeluu irratti kan xiyyeeffate eenyudha? Israa'elidha. Ameerikaan immoo kan ishiin irratti xiyyeeffate maalidha? Humna galaanaa Iraan dadhabsiisu. Yoo danda'ame ulaa Hormuuz bansiisuudhaa fi buufataalee ciccimoodha jedhaman humna galaanaa yookiin neevii Iraan wiirtuuwwan lafa jalaa ulaawwan lafa jalaa baalistikii fi dirooniiwwan Iraan itti kuustu sababni isaa baankar baastarii boombiiwwan ciccimaa kan qabu ishiidha waan ta'eef istiraatejik boombars irra jedhaman xaayyaarota akka B1 Lancer B52 kanneen jedhaman kanneen erguudhanii haleellawwan gurguddaa gaggeessuu irratti kan xiyyeeffateedha jechuudha. Inni kan biraa immoo maal goote US'n xayyaarota yeroo humna lafoo bobbaasan nama gargaaran xayyaarota fageenya dhiyoo irraa haleellaa gaggeessan kanneen akka A10 Warthog kan jedhamu jechuudha. A10 Warthog kun maalidha? Saffisa guddaa hin qabdu garuu akka helikoophtaraa taate misaayilas baachuu dandeessi yookaan immoo xiyyiitiiwwan daqiiqaa tokkotti xiyyiitii 1000 dhukaasuu kan danda'u jechuudha. Taankii gubuu dandeessi kanneen akka loonchariiwwan xixiqqaa ergama guddaa raawwachuu danda'a jechuudha. Birata labbasii warra jedhamu yookiin immoo meeshaalee humna lafoo si jala mancaasu irratti kan xiyyeeffate isa bobbaastee maal jedhee numaayyuu humni giddugalaa ajajni giddugalaa US maal jedhee xayyaarota kana bobbaasnee keessoo Iraan fageenya dheeraa deemne haleellaa gaggeessaa jirra kan jedhudha. Kun maal sitti agarsiisa? Gara waraanni kun gara gulantaa biraatti ce'u humnoota xixiqqaa irratti xiyyeeffachuu jechuudha. Baalistikii wiirtuuwwan waraanaa ajajawwan waraanaa gurguddaa haleeluudhaa fi xayyaarota gurguddaa fi xayyaarota waraanaa saffisa guddaa qaban fayyadamta. Isaan kana garuu Apache helicopters fakkeenyaaf helikoophtara Iraanitti ergitee haleellaa gaggeessuu jechuun maalidha? Wantoota xixiqqoo funaanuu irratti xiyyeeffatta jechuudha. Wantoota gurguddoonis akkuma jiranitti ta'ee amma gara kana dura torban lammaffaa torban jalqabaatti kan hin dhagaamne helikoophtaraan bobbaasne ture. Sababni isaa tariitii humni ittisaa Iraanaa fi rukutuu danda'a salphaatti waan ta'e jechuudha. Amma almost humni ittisaa Iraan guutummaatti bifa jechuun danda'amu waan jala dadhabaa dhufee fi kanneen bobbaasu. Xayyaaronni kun maaliif si fayyadu? Yoo humna lafoo bobbaasteefidha kan si fayyadan jechuudha. Kanaaf carraan US fi Israa'el tarii waliin ta'anis ta'uu danda'a yookiin immoo US of dandeessee humna lafoo bobbaasu jiraachuu mala kan si jechisiisu tokko maalidha? Xayyaarota humna
humna lafootiif si fayyadan kana Iraan keessatti bobbaastee haleellaa gaggeessudha. Inni kan biraa immoo Israa'eel hamma gara Caspian Sea jechuun magaalaa Teeraanii amma ulaan Hormuz fa'aa garanatti jiru gara biyyoota galoo galaanaa. Caspian Sea jechuun fageenya irra jira achi gara naannoo Azerbaijan fa'aa gara Armeniyaa fa'aa gara biyyoota baha Awurooppaa keessa jiranidha. Naannoo sana amma deemtee gara kiiloomeetira 3,000 ol deemtee haleellaa humna galaanaa Iraan irratti haleellaa kan gaggeessaa jirtu. Kun maal sitti agarsiisa ammayyuu Israa'elii fi US'n gulantaa waraanaa biraatti ce'uu isaanii kan sitti agarsiisu. Humni lafoo amma miidiyaan US CBS Newsiin akka gabaasetti inumaayyuu ajaji giddu galaa US dabalatee jechuudha. Qondaalonni waraanaa US gurguddoon taa'anii mari'atanii pilaanii yookiin immoo karoora humna lafoo bobbaasu already Trumpiif submit godhaniiru galchaniiru jechuudha. Amma murteen kan eenyu ta'a kan Trump ta'u jechuudha. Akkaataa amma deemaa jiru kanaan mootummaa kaayyoon isaanii ni jalqaba mootummaa Iraan kuffisuu yoo ta'e humna lafoo humna qilleensa irraa 7 haleellaa gaggeessan kanaan mootummaa Iraan sochoosuu akka hin dandeenye tikni isaaniitu iyyuu mirkaneessee jechuudha. Kanaaf amma carraan isaan qaban maalidha? Yookiin torbanoota muraasaaf tarii torbanoota 2-3 itti fufuudhanii haleellaa qilleensa irraatiin dadhabsiisuu amma danda'an jechuudha. Akka Iraan deebitee waggoota gabaabaa keessatti humna waraanaa jabaan ijaarranne gochuu mootummaa laaffataa ta'e irratti dhiisuu jechuudha. Inni kan biraa maalidha? Humna lafoo bobbaasuudhaan yoo danda'ame ulaa Hormuz seekiyuur gochuudhaan tariitii yaaddoodha jedhanii kan yaadan sana yuraaniimii gabbate sana fudhatanii sana booda Iraanii gara ofii barbaadanitti geessu kan jedhu filannoowwan jiranidha jechuudha kanatti taasisee kan jiru. Sirriidha. Booda kana inumaa haleellaan isaanii Teheraan irra darbee gara kibba Iraanittis gara bakkeewwan garaagaraattis mul'ataati jira. Kunis kaayyoo isaan itti adeemaa jiran akeekuu danda'a. Egaa waraanni kun dhaabbanne jala jalaan boonee websaayitii keenya BBC Afaan Oromoo.com irratti akkasumas immoo viidiyoodhaan Facebook keenya irrattis YouTube BBC Afaan Oromoo irrattis jala jalaan isin biraan gahaa jira. Isinirree nu hordofaa subscribe godhaa. Isa websaayitii irratti barreessuunis nu faana bu'aatii hordofaa isiniin jenna. Hiikaa fixasaa fi ammayyuu itti aanaa waliin turreerraa ulfaadha.